Godina Booranaa magaalaa Mooyyaaleetti dubartoota harka qalleeyyii hojii daldala irratti bobba'an deeggaruu fi hirmaannaa dubartoonni damee dinagdee keessatti qaban jajjabeessuu kan danda'u jiddugala gabaa ijaaruuf dhakaan bu'uuraa kaa'ame. Dubartoonni magaalaa Mooyyaalee hojii daldala irratti hirmaataa jiran yaada kennaniin hanga ammaatti iddoo gurgurtaa mijataa dhabuun karaa gubbaa irratti balaa garaagaraaf saaxilamuun rakkachaa jiraachuu himuun ijaarsa piroojeekticharraa abdii qabaachuu dubbatan. Maqaan isin dhufteenu qara piroojeektii dubartii harki qalleeyyii jedhani abdii rabbumirra qabani kalammeessit piroojeektii tanirra qabna waan abdii irra qabnuuf akka malee nu gammachiifteedha. Akka Mooyyaleetti daangaa gubbaa jirra nu qoraan baannee gaamboo geessine baannee ollaatti hin galanna fuula keeyyan hin qabnu aanan baannee bakka keeyyan hin qabu isaan gati dhaban baannee warratti hin galle ammaan tana piroojeektiin tun waan kan nu yaadde arrarmatti waan kan nu ijaarte arma koota dubartooti maqaa dubartootatti arma nu kaa'atte baay'ee galata qabdii duraan durse. Kantiibaan magaalaa Mooyyaalee obbo Ibrahim Abdii piroojeektiin kun yeroo xumuramutti dubartoota rakkoo jalaa baasuun gaaddisa mijataa jalatti hojii isaanii akka hojjetaniif carraa uumaa jechuun uummannis haga xumura piroojeektichatti deeggarsa isaa akka taasisu waamicha dhiyeessaniiru. Piroojeektiin kunin piroojeektii daldalaa guddaadha. East Africa Trade Market jedhanii piroojeektii dubartoota irratti xiyyeeffate dubartoota fulateetti hin qabne ta karaa keessa aduu keessa aduuf bokka keetteettee gurgurattu akkisiin aduuf bokka sun keessa baatee gaaddis jalteettee isiin gurgurachuu dandeettuuf piroojeektii yaadamee hojjetame warri piroojeektii tan akkas yaadanii karoorsanillee galata guddaa isaanii qabna. Dubartooti teennin maatii teessanillee asumaan to'achaa guddifachaa gabaa teessanillee gaafa si gurguratan kun carra guddaa carra namni hin argannu waan ta'eef piroojeektii kan halkanii guyyaa bir dhaabbatanii. Jidduugalli kun deeggarsa dhaabbata East Africa Trade Mark jedhamuun doolaara Ameerikaa 400,000 olii fi lafa kaaree meetira 1,400 irratti kan ijaaramuu fi yeroo xumuramus dubartoota 208 ta'an fayyadamoo kan taasisu ta'uu itti gaafatamaa waajjira daldalaa fi misooma gabaa godina Booranaa obbo Hussein Guyyoo himaniiru. Piroojeektiin kun baajeta doolaara Ameerikaa 100,000 oliin hojjetama. Dubartii 208 ol piroojeektii qabatu. Piroojeektiin kun kennettanii uummatni naannoo kana marii yeroo gabaabaa keessa gootanii iddoo hagangeetti kaaree meetira 1,400 ol laftaan kennitanii tajaajila kanaa oolchuun galata guddaa qabdani. Biiroo Daldala Oromiyaatti Daayirektarri Ijaarsa Babal'inaa fi Bulchiinsa Bu'uuraalee Gabaa obbo Darajee Kafanii piroojeektiin kun dubartoonni harka qalleeyyii hojii daldala keessatti qooda fudhachuun dinagdee isaanii akka cimsataniif yaadamee kan hojjetamaa jirudha jedhaniiru. Dubartoota harka qalleeyyii rakkoo adda addaa qaban gizee rooba keessa gizee aduu keessa gizee qilleensa keessa dubartoota kana bakkee tokkotti gabaa giddugaleessa tokko ijaaramee fi akka bakkee sanitti fayyadamaa ta'an dubartoota harka qalleeyyii ta'an calalanii bakkee sanitti galchanii akka daldalatanii jiruuf jireenya isaanii gaggeeffatan gochuuf dhaabbanni kun kaayyoo kana qabatee nu wajjiniin hirmaate.